ربين فطرة الله التي فطر الناس عليها جيد دبتي يا محمد صلى الله عليه وسلم خراك آتي دبن فولة خديني بسرس وما ربين إرتنا ما أمسون قبدا وما ربي ججيرون انتو فطرة أمنتي ربين جل كبا قدامي سهاداتي اتنا ما باس دبلتان أمنتي ربين إرتنا ما أمو سيقلتي تربين إرتنا ما أمسن نمني تقويا خيسا ججيرون دندو أمنتي ربين إرتنا ما أمسنيتو أمنتي إسلاما سنتو أمنتي سريلا الرباي إنما بيخمل جي ربي نوهم بكساني تيجة تكو خسمونا ما تنقمنا قلو تكوتو أرقامي سوني جتشا دالتشو جو أصنتين جتشا فطرة جو بكساني تي ربي بكبوسي اتفايدني because جتشي دالتشو جو جتشا تيكا قدامي سماهداتي قنباني دلتشو جو قرو جتشي فطرة جو أممو جو جتشا دلتشو جو جتشا قدالا أكمي يوجدتي آدم ندلتي مو ني أممي ني أممي حيواني ندلتي مو ني أممتي هاتي تيني حيواني ندلتي مو ني أممتي أكل دوبيسي يادا إنتاجرت ني أممتي exactly ilmi nama erga uumame dhalatamu erga dhalate uumama erga uumame dhalatana thank you bakka sani rabbi fitra bakka buusi jecha uumamu jedhu bakka buusi because wanni rabbi bakka sanitti uumamu amanti islama tarabbirran nama uume wanni bakka sanitti uumamu jedhu dubbate adam hin dhalanneni uumame yoo dhalachu amanti rabbi irra nama dhalachiisu je hewani hin dhalanne isin sun muslima miti takka islama miti adam hin dhalanne ni uumame wante islama miti malaikonni illee muslima miti hin dhalanne ni uumaman tanaaf rabbiin jecha uumamu jau bakka buusi amanti rabbiin irratti nama uume adam ni uumame islamu marratti uumame hewan islamu marratti uumamte dabalata rabbiin gadaamessa haadha keessatti ergasi uume akkaati dhalatu godha uumamuun gadaamessa keessa jira hafuurri jireenya sitti afuufame nama taatee jiraachuu dhalachuun gadaamessa gadi bahuudha tanaaf amantii rabbiin irratti nama uume sun qabadda jijjiiruu namni danda'u jiru amantii islaamaa santu amantii qaceelaadha duba gartee irra hedduun namaan beekan je tanaaf islaamummaan ulagaan islaamummaa amantaa biraa qabachuudhaaf erga dhalatteehi ulagaa guuttee qabata islaama ta'uuf gadaamessa haadhaati gabbahuutu dirqama malee cuuphamuun dirqama miti jechuu barbaada eebbifami ay galatoma ayye gaafi biraa qabda obboleessa koo arraaf naga eebbifame hayye gama kiristaanaallee kun obboleessa keenya kennaan ortodoksiidha ni jiran gaafachuu dandeessa thank you egaa gaaffii koo sanuma kara keessan akka itti argadheera tarii achirratti wanti gaaffii ta'u tokko akka muslimaatti jannata keessatti jarri uumamuunii fi raawwiin har'a ta'e kuni sheexanni sababa ta'e sababa isaan ittiin gad dhufan ta'a jedhame garuu kiristaana keessatti akka nagaa turetti tarii ani ortodoksii waan ta'eef namichi an akkasitti hin dhageenye jechuu danda'a tariiti namni sawwachi keessatti cubbuu hojjeteefiti duunni kun itti murtaa'ee kan jedhudha isaanii yoo asirratti waan haasa'u qabaate tarii akka nu wadhuuf maaliif fayyuu yookaan jireenyatti galuu jechuun waan salphaa miti ka ilaalanii gar tokkotti gara sirrii ta'e saayikoon namaa fudhate kufuu waan ta'eef akkasitti haasa'a. rakkina qabu lafee xiyya abshir jedhi sokee waliif hubannaa inshallah waan daawii garuu amantaa islaamatti ijji isiin ittiin ilaalamtu
guyyaan qiyaamaa takka hoo guyyaan isa dhumaa takka guyyaan qe'insaa sun akka dhufu baramaadha. Nuti hin amanna. Sun arkaana imaanaa jahan keessaa tokko. Waan takka ta osoo hin arkin, osoo hin dhaqqabin, osoo hin gahin itti amanuu rabbiin dirqama godhe keessaa isii takkaadha. Sun guyyaa akhiraatti amanuudha. Arkaana imaanaa jahan keessaa tokko. واليوم الآخر guyyaan qiyaamaa akka dhufu itti amanuu jaama. Guyyaan qiyaamaa maaliif dhufa? Sababni guyyaan qiyaamaa dhufuuf maali? Yoo kajannu taate yoo hujii qabachuun hin jirre namni barumsaa akkam baranne hin beektami? Sababni isaa ta'u yoo hujiin hin jirre namni barumsa ni barataa? Sababni isaa yoo barate hojii bu'aa isaati waan argachuu hin danda'u waan ta'eef hin baratu akkasitti yaada. Thank you. Yoo guyyaan qiyaamaa hin jiraanne namni waan gaarii ni hojjeta? Hin hojjetu. Sababni isaa hoo? Waan itti gaafatamu guyyaan isa fuuldura akka hin jirretti waan beekuuf waan arge hojjechuu danda'a jedheen tilmaama. Eebbifame. Rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'ala Qur'aana kabajamaa keessa suuraa mulkii akkas nuun ja'a. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب إسا الدعاء في جروء إسا الدنيا في آخراتنا أومي إسن قروف قرماتا سيقلا تسيلا مالي في سن قرى خمي خيسانتو وان غاري دلقي فتنا دبرا في خمي خيسانتو وان همتو دلقي فتنا سنكفا وان أما برomsa tokko fakkeenya tokko si godha yoo sirriitti na hubatte dhiifamallee yoo sirreesse miti. Nami tokko ka'ee kutaa baromsa kutaa takkarraa ka'ee barata. Gaafa kutaa 12 ga'u nami lama wajjin baratan kutaa 12 ilaa kutaa 12 waliin baratan waggaa 12. Tokko ni kufe, tokko immoo ni dabre. Tokko maaliif kufe, tokko maaliif dabre mee? Inni darbe jabeessee wanta sana hordofeef inni kufe immoo waan laaffiseef jedhee yaada. Thank you. Namni jabaatee dabre eessa dhaqa? Bakka warra lallaafaa san dhaqa moo bakka warra jajjabaa dhaqa? Bakka warra jabaate. Inni kufe hoo? Bakka warra laafanii. Gaddeebi'ee ganda keessatti hafa. Because kufee jira waan ta'eef yuunivarsiitii ni deema moo deebi'ee ganda keessatti hafa hiriyoottan hafan biratti hafa? Gandatti hafa. Gandatti hafa. Kaan yuunivarsiitii deema. Yuunivarsiitii keessatti immoo ni barata ni qorata. Fatanaan isaa yoonii fi fatanaan isaa fatanaa bareedduu taate inni eebbifameeti saartifikeetii ni kan namaaf moo kan namuuf? Ni kennama. Sumbooda gaafa saartifikeeta eebbifamee saartifikeetiin kennameef hojii qabatee biiroo kursii irra taa'ee ulii firmuma takkaan nagayaan nyaataa miti. Kaan immoo ni bakka sanuun ga'u haa. Ga'u. Galatoon fakkeenyi kun fakkeenya addunyaa qabrii fi guyyaa isa dhumaa jannata. Kutaa takkarraa ilaa hanga kutaa 12 jechuun gaafa ballaqtee ati hamtuu fi gaarii hamaa fi gaarii adda baratteerraa sitti barreessuu jalqaban. Gaafa ati sitti khayrii teessiif barreessuu hamtuu teessiif barreessuu jalqabanirraa kutaa takka jeeyisaa baddu. Kilaasii takka seente ulii waggaa 15tti hanga gartee kutaa 12 geessutti jechuun haga umriin tee geessutti duuti sibira geessutti ballaqtee fuutee dhaltee hortee dulloomtee gaafa duuti sibira geessisan kutaa 12 seente. Fatanaa kufuun kee fi fatanaa bahuun kee
warri fatanaa bee university dabruudhaaf maal godha beektaa? أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جاء سنبود مو خاتمة بريدو قيان جلسات امتسار مغاري رتدوا